kan baqatan waggaa 11 dura amma biyya keeniyaa buufata baqataa keessa jiraatu abbaa ijoollee 4 ogummaan immoo barsiisaadha. Obbo Taarikuu Garbii dhalataan Oromoo buufata baqataa Dadaab keessa jiraatan yoo waaqa jedhe gaaf tokko biyya kootti galeen hojii barsiisuutti deebi'aa jedhu haala jiruuf jireenya keessa jiranii oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Naayiroobii jiru galmoo daawwititti maniiru kunoo. Kan dhalatan godina Hooroo Guduruu naannoo Obuunitti barumsa sadarkaa tokkoffaa jaartetti sadarkaa lammaffaa ammoo Saqalaatti baratan. Bara 1999 dhaabbata leenjii barsiisota Agarfaatti erga eebbifamaniin booda Agarfumatti ganna 10 oliif hojii barsiisummaarra turan barsiisaa Taarikuu Garbii. Har'a garuu isaanii fi haati warraa isaanii Addammee Beexxaasa'u ijoollee bultii keessa waliin horan duuka buufata baqataa Dadaab kaampii Agadeeraa keessa jiraatu kaaba bahaa Keeniyaa. Naannoo Boqqonnaa Fara jedhamutti abaaqoo fi mootummaan amma jiru kun jechuudha wal dhabanii marroo afur achitti lolaa ture sana booda irratti xiyyeeffatanii isantu waan akkasii raawwataa. Namni qindeessa dhalanii waan tokko irratti hojjetanii egaa biyyisi immoo na jaallatu uummanni sun akka waan na jaallatuuf harka irra qabaa turani. Sana booda yeroo chaartira keessa baa'uun ba'uun illee baqadhee jechuudha. Rakkoo jirannaan egaa gara dhiyaattan deemee gara warra rakkoo deemennaan achitti illee rakkoo nama mudatee na qabanii achitti egaa koteetti namni biyyaatti bahee irra na baasee galagaleen gara baaleetti deebi'ee jechuudha. Baaleetti egaa deebi'ee tan ji'a 5 booda hojii koo mormadhee hojii kottan deebi'naan achitti na dabalan bakka duraa sana. Achitti hojjetaan ture. Ergasii egaa 2001 immoo dura bu'aa dabarsataa ta'ee filamee sana booda hidhamee 2003 jechuudha. Hidhameen yeroo murtaa'eef nagadhiisan mallee 2000 hurratti deebi'anii hidhan jechuudha. Achi sana boodaan kun akka malee rakkoo cimaa ture namni hedduu hidhamanii yeroo sana. Egaa achi bahee hojiitti hin deebinee dhiyeessee gara Finfinnee dhufee Finfinnee irraa immoo gara Keenyaatti kutee 2008 Disambaa 20tti booda keessa ce'ee jechuudhas. Barsiisaa Taarikuu yoo dubbatan biyyaa baqachuuf kan nageessise waldaa barsiisotaa keessatti mirga barsiisotaatiif falmuu kootii jedhu. Jireenyi yoo abbaatti gammaduu barbaade akaayis nyaatee bishaan dhugee gammadee jiraata gammachiisa barbaadde. Jireenya jechaan akkuma ilaalcha kee tokko tubatte hiikkootti kennittidha malee jireenyi inni kaan coomma mureeyyuu gaddaan yeroo isa dabarsaan inni kaan immoo bishaan dhugee akaayii nyaateeyyuu gammadee jiraata. Haa ta'u egaa mooraan baqattummaa kun rakkoo baay'eetu jira. Nuti jechuun mana guddaa kee jira jechuudha. Asiin deemnee gara Naaroobii dhisii gara isaa ga'uu dandeenyu, asiin gara Muyyee darbuu dandeenyu asatti fufamna jechuudha. Kun egaa tokkoon sakkuruutii keenyaaf ta'uu danda'a. Immoo nutti dhagahamuu danda'a. Namni fira jiraatu keessa, gosaa keessa, saba isaa keessa bahee lafa homaa tokko hin biqilchee lafa aduudhaan yeroo mana qaqqabu kee jiraachuun hin ulfaata akka nam tokkotti. Ani gama koof rakkoo yaalloo keessas waan dabarseef yoo maalatti hin fakkaatu garuu ijoollee koratti dhiibbaa adda addaa qaba. Haa ta'u immoo galata waaqayyoo haa ta'u namni bakka waaqayyo nama hidhamee dhaabatanii kana waan ta'eef egaa guddoos kan itti gaddus miti kan itti gammadus miti. Barsiisaan Oromoo seenaa isaanii nuuf hiran kun abbaa ijoollee 4ti. Jalqaba gara Dadaab yoo dhufan kophaa isaanii dhufan. Ijoolleen kun aduuba turanii dhufan egaa isaan 2011 dhufan. Yeroo sana bilbiluun yaalaa badee ture sammuudhumaan egaa bilbilicha duraan keessa turan waan hin beekuuf bilbilee haadha manaa quunname sana booda naggaafattee tokkonnaan. Jireenyi illee guddoo jireenya jedhamtu garuu ijoollee kanneen guddifannaa bakka taa'anii yaaddoodhaan ijoolleen si yaadda'urra egaa itti dhaame ijoolleen lamaan ishee intallii fi mootummaan hin teenyu egaa maqaa koo dhageenyaan haadha rakkisanii. Haadha rakkisnaan isheen dhufne obboleessa fidee dhufe obboleessa manaa koo soddaa kooti durumaan biyya gargaaraa ture wucaan kun naaf fidee dhufe jechuudha. Ijoollee gosa tafte isheen immoo waggaatti sana booda waggaa 2012 ijoollee warraaf lamaan fidee dhufte jechuudha. Ijoollee 4 qaba. Intala tokkoof ilmaan 3 qaba. Egaa ijoolleen koo yeroo dhufan xiqqoodha. Warri kaan lamaan ispeeshaalii mootummaan amma barreen gaddaa kutaa 10 fixee egaa as keessa carraan barumsa darbanii argachuu baay'ee ulfaataadha. Yoo 10 baastee illee inni tokko foonfoo kutaa 9 barataa inni hundaa ola jechuudha. Jabeessaan immoo kutaa 8 barata. Barumsaan immoo akka malee cimoodha ijoolleen. Anis baay'een kaala godha gomna koo baay'ee gaariidha haamlee qabu. Addammabeet haadha warraa barsiisaa Taarikuuti. Jiru baqaa keessatti ijoollee guddisuun akkamii jedhee yeroon gaafadhu akkas jedhan. Baay'ee ulfaataadha. Biyya irra dhufee fi jireenya as keessaa waliif haallaadha jechuun nan danda'a. Haa ta'u waaqa tokko waaqumatu nama jiraachisa. Akkasuma jiraanna malee ulfaataadha. Walumaa galatti baay'ee ulfaataadha. Isumayyuu baay'ee bu'aa bayiitu jira. Yoo iskuulallee deemanii karaa irratti rakkoon jira. Iskuula keessatti haga tokko karaa amantiidhaanis dhiibbaan hin jira.
Haa ta'u waluma jajjabeessaa waluma gorsaa akkasumatti jiraanna malee baay'ee ulfaataadha. Hojii barsiisummaa dhiisanii bara 2008 yoo daddaaf ga'an obbo Taarikuun haalli ture ulfaataa ta'uu dubbatu. 2008 dhufee 2009 barsiisummaa tokkoon dorgome egaa muuxannoon koos barsiisaa waan ta'eef ani irratti dookumentii illee qabu ture dorgommii sanaa nam tokko na mijeessee dhaqeen dorgomnaan waan dorgomsi kun namoota keenyaati. Afaan Ingiliffaa illee akka ammaa kana fooyyessee dubbachuu hin beeknu Itoophiyaa rakkoo afaan Ingiliffaa qabna. Innaan na gaafatanii dhaatoo dookumentiin qabdu akka si qaxarraa naan jedhan egaa dhumarratti. Waraqata maal gootuun jedhan nama muuxannoo qabudha waraqatoo lubbuu koon bakka dhufee waraqata gateen dhufe. Aanoo sin agarsiisa hojii koo sin agarsiisa hojii hojjedhe sin agarsiisa waraqarraa maal gosa waraqatarraa jedheen natti kolfanii attan goonee gargaara nama kanaa jedhani. Haa gargaaru namni kun tokkoffaa maal odeettiidha Oromoodha nama saba xiqqaa kee jira guddaa Somaalitiin beekama naannoo mooraan kun kanaaf gargaaruu qabnaa jedhani. Homaa gaaffiitti hin baasne egaa naqaxalanii achirraa kaasee egaa waan adda addaa keessa tireeninga adda addaa illee gaarreessaa gadhabdutti darbee iyyuu immoo carraa yuunivarsiitii argachuutiin iyyuu yuunivarsiitii koo xumuradhee baay'ee galata rabbii haa ta'u. Manni barumsaa barsiisaa Taarikuun itti barsiisan Yuunitii jedhama. Isaanis bara 2010 kaasanii jechuun ganna 8 ol as barsiisanii jiru. Buufata baqataa Daddaaf ganda Agadeeraa jedhamu keessatti argama. Barsiisaa Taarikuun yoo dubbatan caaseffamni barnootaa biyya Keeniyaa gama qooqa Ingiliffaan irra barattootaaf gaariidha jedhu. Garuu ijoolleen baqattootaa hanqina gargaarsaa waan qabanii fi barnoota kana sirnaan barachuun isaan danqaa jedhu. Ofii isaaniif garuu barsiisaa Taarikuun carraa barsiisuu kana argachuun isaanii maatii isaanii bulfachuuf isaan gargaareera. Dabalatas ogummaa jaallatan ogummaa barsiisummaa illee guddifachuuf akka ta'eefis dubbatu. Barsiisaa Taarikuun erga carraa barsiisuu kan argataniin boodas amma dhaabbileen gargaarsaa carraa barnootaa qopheessanii fi sanas baratanii digirii jalqabaatiin eebbifamaniiru. Ani gara fuulduraatti egaa hin beeknu waaqa garatti nama oofu otumaan argadhee biyya abbaa kootti deebi'ee iyyuu ijoollee barsiisuun barbaada. Keessattuu barsiisuun barbaada ijoolleen. Namni mirga qabu waan hundumaa qaba. Waan hundumtuu mirgatti naannee marfamee jira jechuudha. Namni mirga qabu jireenyatti gammadee jiraata waan barbaade godhaa bakka barbaade deemee jiraachuu danda'a. Otoo namni afaan isii ta'in afaan ofii taatee dubbachuu dandeessa bakka barbaadetti. Egaa immoo kun immoo ta'u taanaan egaa bakkumaan jirutti egaa ijoollee bakka barsiisuudha kan biraa maal gochuu dandeenya. Hojiin barsiisummaa natti tola akka malee. Barsiisaa Taarikuun egaa biyyatti deebi'anii barsiisuuf fedha qabaatanus yoom garuu biyyatti akka deebi'an amma murteessuu hin danda'u jechuun dubbatu.